Dhiyeenyatti kan muudaman ministeerri dhimma alaa Ameerikaa pirezidaantii El Salvaadoor Naayib Bukalee ifatti wata galateeffatan dhagahamaniiru. Sababiin isaa immoo Ameerikaa keessatti godaantota seeraan alaa qofa osoo hin taane miseensota garee wantoota sammuu adochan naannessanii fi galmee yakkaa guddaa qaban simatanii mana hidhaa amansiisaa fi eessattuu miliquu hin dandeenye keessatti ugguruu fi eeyyamamaa waan ta'aniifidha. Naayib Bukaleen waggoota muraasan duratti gareewwan yakkaa gurmaa'anii fi wantoota sammuu adochan dhuunfatamee kan ture El Salvaadoor fi pirezidaantii ta'anii wayita filatamaniin booda qormaatawwan olaanaa isaan mudate keessaa dhimma gareewwan balaafamaa kunneen tokko ture. Gareewwan humnaa fi maallaqa guddaa qaban kunneen to'achuu kan hin dandeenye taanaan dursaa biyyaa ta'anii itti fufuun faayidaa akka hin qabne hubataniiru. Kaayyoo fi abjuun isaanis El Salvaadoor hiyyummaa fi jeequmsa irraa bilisa taasisuun gara biyya badhaatee fi nagaan ishee mirkaneeffatamtetti ceesisu ture. Kana dhugoomsuuf akka rakkatanis dursanii beekaniiru. Kanaafuu qormaata isaanii cinaa kanaaf murtee fi furmaanni akka barbaachisu amanuun humna qaban hundaan garee yakkamtootaa kunneen diiguu qofa osoo hin taane miseensonni kunneen yeroo dhumaatii fi yaaddoo uummataa El Salvaadoor akka hin taanee fi barbadeessuu qabu ture. Achiinis ifaan gareewwan kunneen irratti waraana labsuun miseensota gareewwan kunneen adamsanii funaanuun gara mana hidhaatti naquu itti fufani.